egaa wanta mammaatti nagu du'a komcha caala du'a mucaa kooti caala ammamatti attamitti utoo murtee firdiin argatiin ciisanii daabboo nyaatu manadhaa ciisanii daabboo nyaatu mootummaa maa qallaba anbee nama waggaa 75 hadha nan beeka gisee Haatsa Haayile Sillaaseetii jammaree tan beeka seenan gisee Haatsa Haayile Sillaaseen nama geesse sana atattamaan waan argateetu eenyu sana fannifama haadhana kun hin jiru ciibsanii daabboo qallabu innaa takka turan immoo bilisa jedhanii gadhiisu kana immoo namaaf cisiisu sabni Itoophiyaa kana hormachuu qaba wanti sodaadhu qaba utoo asitti ilmi godhanii ajjeessanii waan sodaadhu qaba maaliif mucaa kootu nan dhabe mararaa kootu kan kobichaa miti kan Haacaaluu kan sabaati kan kobichaa miti ijaa kana baay'ee nama gubaa egaa maal godhaa sabaa warra mucaa koo buusaa balleesse akka namni itti madhiisee ciibsee daabboo qallaba waan hidda isaatiin akkanaa gubuun barbaada akka mucaa koo xiyyiitiin gubanii ajjeessan isaanis immoo dawaqaatiin gubatanii akka badanii barbaada egaa waan biraan jedhu ani kanarra warri gaafa du'a mucaa kootii calqabee ammarraatti na waliin dhaabattanii gadda keessan taasiftanii bu'a keessan taasiftanii ammammaatti jiraattan ammarraatti galatoomaan jedhaa faana qalaatti sabala maqaa mucaa kootiin hojjetame faana